guyyaarraa akkuma sila beeksisa koratti ibsuu yaale jechaadha. Booda sa'aatii faxiriirratti jechaadha. Akka namoota 200 ol ta'an akka faxarsiisnu beeksisa godheen ture jechaadha. Ammas sagantichuma irratti jirra jechaadha. Tamirii kenninee shorbaa kenninirraa ittoo buusaatu kan ture gidduudhaan nagaa sin gaafachuudhumaafanii sagantaa faxirii kana namoota harka qalleeyyii ta'an qaama miidhamoo ta'an kanaaf kan deeggarsa godhe obbolo tokko biyya Kaanaadaa Toorontoo jiran gama Samiraa Muhammadiin kan deeggarsi kun godhame obbolo tokko Kaanaadaa Toorontoo jirtan baay'ee sin galateeffachuun barbaada. Keessattuu Samiraa Muhammad kabaja guddaan siif qaba. Gara booda yaada koo nan kenna. Ammaaf sagantaa kana sheer oliif godhaa. Dhaamsa gabaabaas boodarra waan hin qabuuf nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Ayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega obboloonni koo haati koo abbaan koo obboleessi koo bakka kanatti argamtan hundumti keessanii hunduma keessanii nagaa sin gaafadheen jira. Ramadaan maal fakkaata? Egaa obboloota koo bakka garaagaraa teessanii sagantaa kana daawwachaa jirtan hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Hunduma keessaniin jechaadha. Dhiiran jedhu shamarran jedhu jaarsaa dargaggeessa osoo hin jedhini namoonni afaan koo kana dhageessan hundumti keessan jechuu barbaadetanii. Egaa guyyaa har'aa akkuma kanaan dura gochaa turre jechaadha. Namoota harka qalleeyyii ta'an namoota dhibee garaagaraatiif saaxilamanii nama isaan gargaaru hin qabne kan karaa irratti kufan jechaadha. Sababa garaagaraatiin jechaadha namni kamuu jaallatee miti kan inni rakkatu jechaadha. Yeroo baay'ees kan irra deddeebineeti kan kaasaa turre isaan jechaadha. Kana dura guyyaan har'aa guyyaa marsaa sadaffaadhaaf natti fakkaata faxarsiisaan kun marsaa sadaffaadhaaf miti gara fuulduraattis inshallah yoo rabbi jedhe deeggarsa akkasitti fufna jechaadha. Deeggarsa keessaniif rabbi gaditti deeggarsa keessaniin kan kana goone kana dura jechaadha. Obboloonni koo addunyaa mararra jirtan bakka garaagaraarraa hanga humna keessanii qabaattaniif miti deeggarsa kana irratti hirmaachaa turtanittu hunduma keessaniin ulfaadhaa isiniin jechuudha kanan barbaadu. Har'a immoo sagantaa har'aa kana immoo adda durummaadhaan kan qopheessan dhalattoota Oromoo shanan gibee gama Samiraa Muhammadiin jechaadha. Kaanaadaa Toorontoo ijoollee Kaanaadaa Toorontoo jiraatan isaaniin deeggarsa kana kan godhe guyyoota tokko lama booda ammas deeggarsa isin gootan kan biraallee jira. Isaanuma kanaaf deeggarsa ni goona inshallah yoo rabbi jedhe. Gara fuulduraattis namoota bakka garaagaraa ta'aniif deeggarsi garaagaraa godhamaati kan jiru Faaruq. Kanaafuu isaan biraan amaanaa keessa ni geenya. Dhiifama hin faxarre na of kolchaa. Egaan jechaadha. Gara fuulduraattis namoota baay'een isaanii jiru waan ta'eef bira dhaabbannee ni faxarsiisna ni nyaachisna qaama miidhamaa harka qalleeyyii nama dhukkubsate jechaadha. Deeggarsa kana immoo adda durummaadhaan kan sagantaa har'aa kana Samiraa Muhammad hiriyoota hirmaachisuudhaan Kaanaadaa Tooroontoorraa deeggarsa kana akka godhamu taasiftee jirti. Ishee galateeffachuun barbaada. Deeggarsi kun immoo kana qaqqabuuf
chuuchuun gumaata olaanaa kan isin baate jechaadha. Obboleettii kiyya chuuchuullee baay'ee galateeffachuudha kanan barbaadu. Tokkoon keessan maqaa waamee galateeffachuu hin danda'u, hunduma keessan galateeffachuun barbaada. Kanan maqaa kaasee waamuu barbaadiif sagantaa irraa kan adda durummaadhaan waan qopheessanii fi kanan duras immoo namoonni baay'een keessan deeggarsa baay'eedha kan isin gochaa turtan. Hunduma keessan maqaa waamuuf nan danda'amu waan ta'eef hunduma keessan noof kolchaa isinii jechuun barbaada. Deeggarsa kana kan isin gootan galateeffatamuuf osoo hin taane maqaa waamamuuf osoo hin taane rabbiin biraa argachuuf kan isin kana gootan, beelaa nyaachisuun rabbiin biraa argachuuf jechaadha. Nus kan nuti taa'aa jirree amaanaa keessan as finne tarii rabbiirraa yoo arganne jenneeti malee homaa wanti nuti arganu tokkollee hin jiru jechaadha. Kanaafuu hunduma keessan baay'ee galateeffachuudha kanan barbaadu. Sagantaan irraa kun sagantaa faxarsiisaa namoota 200dha kan karoorfanne, garuu namoota 200 oli kanarraa asitti argame anguma jiru waanuma jiru hoolota 3 qallee tamirii finnee shoorbaa binnee biddeen gaara kan dhiyeessinee faxarsiisaa jirru alhamdulillah. Boriftaanis sagantaa akkasii yoo rabbi jedheen qopheessine jechaadha. Obboloonni koo waan kana irratti hirmaataa turtanii fi hirmaachuudhaaf fedhii qabdan baay'een sin galateeffadha. Kabaja guddaan siniif qaba. Galata dachaatu siniif mala jechuun barbaada. Meegaa sagantaa faxarsiisaa kana irratti jechaadha. Du'aayii kadhachiisuudha kanan barbaadu. Du'aayii hunda keenyaaf hunda keessaniif du'aayiin kadhatamuudha kan qabu. Sababni isaa biyyoota garaagaraa teessanii bakka dhibeen amma xiqqees teessanii ofii keessan irraa dabarsuun obboloota keenya namoota gurguddoo harka hin qabne, miila hin qabne, ija hin qabne, gurra hin qabne deeggaraa jirtu waan ta'eef kabajatu siniin mala, du'aayiin siniin mala jechaadha. Du'aayiin keessan raamadaana kana keessa kallattiidhumaan rabbiin bira ga'ee kan inni taqabbalamee hojiirra sinii oolu nuuf oolu rabbi nuuf haa taasisu. Abbaan tamaam walitti qabaa itti gaafatamaa namoota asitti argamanii kanaati. Namoonni asitti argaman kun yaadachiisaaf jechaadha. Abbaa warraa 70, haadha warraa waliin 140, daa'imman 5 kan qabu jira, 3 kan qabu jira, 4 kan qabu jira, maatii 7 kan qabu jira. Isaan kun hunduu jechaadha harka namaa kadhatanii kan isaan bulan jechaadha. Walumatti qabee hunduma keenyaaf du'aayii kan nu kadhatan isaan jiru. Nama biraas itti daballe jechaadha. Du'aayii nuuf haa kadhatan uumame. Assalamu alaikum. Mee obboloota kootiif biyyoota garaagaraa ta'anii Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarkisa sumbisa rabbi haderes harkisa hinjajidu hingogin harkisa Bismillahirrahmanirrahim. Jarasan mo rabbi achitumbi deres ya kalwanu faydatan erga gaafa soomni qaba muutiin faxirsiisaa ali da kunu fida ali zaytinu fida ali tamrinu fida ali fonqaleelu fida amma mo yaddu kana hoolaas lama sadi engadda qale sadi adda qale nu qallabaarani rabbi jara haqallabu harka saati rabbi jara haqallabu nu qallabaneeru giidoo rabbi haa ja'uuf borzaan jiraan deegin qalbiin jiraan rakkatiin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meegaa mee isaanis du'aayii itti nuuf haa dabalanu jechaadha. Mee kottaa. Akka biigeenya assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullah. Baga gammaddani. Amiin. Sagalee. Baga gammaddani. Amiin baga wajjin. Gammachuu hunduma kan rabbi nu akkanumaa teessu. Amiin. Faana ijoollee kana malee kan rabbi ala kaa'uuf. Amiin. Gama jala jiru immoo balaa buufaaf rabbi salaamu jalaa baasu. Amiin. Warra kana hiitatanii kariin guddaan isaanii fayyadu. Kari Ramadaanaa, kari Subiisaa, kari Zuriisaa rabbi haa hiixatuuf. Harki isaanii kiisiin isaanii warqee haa ta'u. Umrii isaanii irraan geessa ta'u. Ijoolleen kun immoo addisiin leencaa ta'u. Arrabsii quraana haa ta'u. Waan namni dhaggeeffateen kun haa taatu. Waan namni keessa kana haaraa waa ta'u. Amiin inshallah. Umrii kana haaraa waa ta'u. Amiin inshallah. Aduubii jedhaa immoo bismillah qilleessa ubbeen kun haa taatu. Amiin. Wamti jedhaa hin taane qilleessa ubbeen kun haa taatu. Amiin. Wamti kee kana hin taane nu keessaa haa kaatu. Bismillah rahmaan rahiim. Umrii hedduu. Amiin. Umrii hedduu. Umrii daa wamti wal caalu umrii hedduu. Amiin. Duniyaan siyaaf barbaadu. Rabbiin quwwaa qabu, rabbiin giidoo qabu, inni beekaadha. Ijoollee si wajjin taa'u kana abbaa qabeenyaa dureessaa rabbi sinaa taasisu ni qabu. Salli ala sayyidina Muhammad. Meegaa dubartoota keessaa sigaa adde Kuzeemaa Maamudigaa akkana eebbisan nun barbaada, garuu lafaa ka'uu waan hin dandeenyeef achuma ta'anii naaf haa eebbisan miila isaanii dhukkuba waan ta'eef jechaadha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Meegaa obboloota koo deeggarsa kana godhannaa eebbisaanii mi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jara eebbisu. Amiin. Rabbi jara eebbisu. Amiin. Umriin keessa na dheeratu. Amiin. Nu eebbifnee hin dandeenyu. Garaan biddeena kana nyaate, garaan kana arge, rabbi jara eebbisu. Siinis immoo, isiniinis immoo kan okkoo taatanii, attiin nutti fiddanii, nu nyaachisaa jirtanii, nyaatii galgalaa nyaaddaa, biddeena galgalaa nyaaddaa. Ilmoon keessan lablama haa taatu, argannaan hin dhabinaa, gammannaan hin nahinaa,
umuriin dheerinaan riskiin bal'inaan rabbi isinii haa kennu hin argine nyaanneen beeknu nyaatii keessa rabbola qabu umuriin keessan qaxxalamu waan hin argine nu agarsiiftani argaan keessan hin qabamin ilmoon keessan hin rakkatin galgalli keessani lablama ta'a nyaadhaa taa dhugaa utuu nyaattan nu galgalagaa jara kana nuu kennan immoo ilmoo jara duniyaadhaan beekaman diiniidhaan eegaman nyaatii galgalaa nyaatan argattaniin dhabina gammaddaniin nahina am danda'es ni eebbisu garaan kanatti fatare biddeenni kana nyaatte sina eebbisu bismillah inni sinurra dhaabattan jannata balbala torbaa keessa immoo guyyaa akraa rabbi sina dhaabu waan jettan immoo rabbi maraabaa siniif jedhe waan sodaattan immoo dhukkuba kanarraa salaamaa rabbi sina baasu dhukkuba dhufe kanarraa rabbi salaamaa nu haa baasu argadhaa gammadaa bismillahi haadha kooti abbaa kooti ilmaan kooti obboleessa kooti ettanii walitti nu qabamtaniin ciisinaa ol ta'uu malee gad hin ta'ina nyaatiin keessan galgalaa hadeeratu waan kanaan caalaa sinin eebbisu raamaan koo gaaraa bu'ee sina eebbisu Allahumma salli haati keenyaaf abbaan keenya gaa haala armaan oliitiin gaa nu eebbisaniiti kan jiranu obboloonni koo biyyoota garaagaraa teessanii deeggarsa kana irratti hirmaattan ammallee irra deddeebi'ee baay'ee sin galateeffachuun barbaada kabaja guddaan siniif qaba maqaa waame hunda keessan galateeffachuu dadhabullee sagantaa irraa kan ammoo warreen kan qopheessan obboleettiin keenya sagantaa irraa kanallee irra deebi'ee beeksuun barbaada deeggarsa namoonni godhan jechaadha Samiiraan Kaanaadaa Toorontoo irraa hiriyoota ishee hirmaachisuudhaan gama chuuchuutiin deeggarsi kun akka naqa qabu godhameera ulfaadhaa dhibee zamanaa kan hunduma keessan irraa qabu jechuun barbaada deeggarsi biraallee namoota kanaa fi namoota bakka biraa jiraniif deeggarsi garaagaraa walitti qabamaa jira isaaniif illee gama zakaatii fi gama garaatiin deeggarsi godhamaa fi jira jechaadha hunduma keenyarraa hunduma keessanirraa rabbi isinirraa jaallatu isiniin jechuun barbaada hanga ammaatti immoo na hordofuu keessaniif kabaja guddaan isiniif qaba sagantaa kan irratti immoo meeshaa yeroo binnu gama konkolaachaatiin gama kaameeraamaaniitiin gama laayitmaaniitiin obboleessi koo gama kaameeraamaaniitiin Abdusalaam Warquu Ahmadii fi gama kaameeraamaaniif editingiitiin immoo Nuuraddiin Sammaan nafaana jira gama konkolaachaatiin Kiyyaa Dhugaasaaf Magarsaa hiriyoonni koo Abdii Faaruqillee nafaana kan isaan jiran jechaadha hunduma isaanii hiriyoota koo sagantaa faxirii dhiisanii jechaadha soomaa oolanii sa'aatii faxirii kana namoota kana nafaana faxarsiisaa jiru isaaniin illee maqaa kootii fi maqaa keessaniin galateeffachuudha kanan barbaadu hunduma keessan rabbiif jechan sin jaalladha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh